harka fuunii kabajamtoota hordoftoota Oromoo Multimedia Production bakka jirtanitti salaamanna keenya isin bira haa goosiin jecha sagantaa nagaafadhu qabadheetiin isiniif dhufee jira. Sagantaa nagaafadhu irratti gaa warrootan isin jaalatan kan sagantaa kanarratti akka isin dhiyaatu barbaadan kan dhiyeessitan gaafii isinirraa isaaniif dhiyaatte deebisuudhaaf asitti kan argaman ta'a. Keessummaan keenya kanarraan tanaa gaazexeessaa raadiyoo daandii haqaa kan ture akkasumas TV Hamilton waliin hojjechaa kan ture ammas TV Islaamaa wajjin hojjechaa kan jiru qobatti ammas raadiyoo Fankii bira hojjechuu kan jiru gaazexeessaa Abdii Shariif isa qabadheetiin isiniif dhufee jira. Gaazexeessaa Abdii Shariif gaafii hawaasa irraa isaaf dhiyaate deebisuudhaaf innillee argamee jira. Kanaafuu isinis mee gaafii isaaf dhiyaatan maal jee kan deebisu kan waliin ilaallu ta'a. Sagantaa kana kan isinii qopheessan an Iid Alii Musaati hanga dhumaa sagantaa keenyaan waliin turan afeerraa ta'e. Gaazexeessummaa akkamitti eegaltee takka dhufteeti rabbi jecha na fuudhii yoo siin jette maal jettaanii karaa sooshaal miidiyaatiin tahee karaa hunda irratti gaa islaamaa irratti yeroo hojjettu maaltu si mudatee TV Hamilton maaliif dhiifte TV Islaamaa maallaqa wayyaa namaaf kafalaa je'anii dubbiin tun dhugaadhaahi ilaalchi siyaasaa keetii maaliif FB irratti yeroo hunda siin dubbisa maaf na jala hin dubbannee islaamummaaf maal hawwitaa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Obboleeyyiin keenya warreen gaa nu daawwachaa jirtan akkasumas gaa hordoftoota Oromoo Multimedia warri taatan hunda keessanuu nagaa fi rahmanni rabbi hunda keessanuu bakkuma jirtan isinatti haa ta'uun isiniin jaa akkasumas gaa obboleeyyiin keenya warreen gaa hojjettoota Oromoo Multimedia irratti hojjechaa jiru obboleessa keenya Iiduu Alii Musaan hangafee miseensota warra kaan hundaa'uu jechuudha. Hedduu takkaan galateeffachuu barbaadaa jazaakumullahu khairan jaani sagantaa isaanii irratti gaa afeeruu isaaniitiin akkasumas gaa maal isinii gaafannaa qophii jettu irratti gaa anas na dhiheessanii hordoftoota isaaniitirra gaafilee gaa naaf dhufan jechuudha. Inshaallahu ta'ala san deebisuufiin amma asitti argamee jira waan ta'eef daawwattoonni keenyaas gaa warri sagantaa kana hordofaa jirtan hanga xumura sagantaa keenyaa nu waliin haa ta'uun isiniin jaa jechuudha. Inshaallah Oromoo Multimeediyaan gaa footoo kiyyaas maxxansee peejii isaanii irratti jechuudha. Abdii Shariif Nur maal isinii haa gaafannu jechuudhaan poost godhanii turanii sanuma hordofee jechuudha. Hordoftoonni Oromoo Multimedia akkasumas gaa warri ana beekullee gaafii gaa gama kiyya erganii jiranii gaafiin isaanii gaa inshaallahu ta'ala asirratti jira. Kanaafuu gaafii isaanii kana hanga rabbiin alaafisee deebisuudhaafiin yaalii godhaa jechuudha. Gaafiin inni takkafaan maqaan kee guutuu eenyu ja'a maqaan kiyya guutuu gaa Abdii Shariif Nur ja'amaa jechuudha. Gaafiin inni lammaffaa gaafii itti aantu jechuudha. Ati jiraataa eessaatii ja'a. Warreen beeyneefis gaa ani kaniin yeroo ammaa kana jiraachaa jiru godina Harargee Bahaa aanaa Gursum magaalaa Funyaan Biraa jedhamti jechuudha. Nuti gaa takkaa'oo aanaa keenya daangaa irratti argamti naannoo Somaalee irratti gaa wal daangeessina jechuudha. Kanaafuu gizee aanaa keenya dabartan naannoo Somaalee seentan jechuudha. Akkasii jechuudha. Hayye gaafiin sadaffaa maal jetti gaazexeessummaa akkamitti eegaltee ja'a. Kana gaa ibsuudhaaf yeroo barbaada garuu ani gabaabseesumaan inshaallah ta'ala gama keessan dabarsa deebisaa jechuudha. Gaazexeessummaa gaa kaniin eegalee yaani ana barataan eegalee jechuudha. Gaafaan high school baradhu mini miidiyaa keessattis hojjechaan ture. Sanii alagaa hogguu የወላጆች ቀን ተካሁ ጉያ አቦቲፋ ሆጉ ቆጳው አችራቲ ጋ ሰገንታ ዳዳን የሳቶሬ ከነመለስ ጋ የሮ ኸረደሬ ሴኑ ፍቴም ሂሪሬ ረት የቹዳ ተካው ሰልፊ ረትስ በሬፈማ ተከተኮ ጋ አችራቲስ ኢሳን ቱሬ የቹዳ አማስ አኑማ ጋ በረታ ቱሬ ሃይ ስኩል ተና በረቻ ጅሩ ራዲዮ ጋ ጉዳ ከኢትዮጵያ ጀቹ ከን አከቢቲቲ takkicha qofa khatore jechuudha raadiyoo Itoophiyaa kan jedhamu hogbaruulee adda addaa barreessaatiifin ture haala saniin hirmaachaa ture jechuudha. Hojiin tun gaa achirraa eegalti booda gaa barnoota kutaa 12 xumuree karaa kaampaasilee dhaqee barnoota kiyyaalee gaa baradhee
hanga tokkos gaa mootummaa wajjin illee gaazexummaa kanaan wajjin hojjedheetiin booda karaa diin keenyatti deebi'uudhaaniin hanga rabbiin alaafisee ulamaa'ii teenya wajji ta'uudhaaniin akkasitti gaa yeroo ammaa kana hojjechaa jira. Gaafa raadiyoo daandii haqaa wajjin illee hojjedheeni jira akkasumas gaa raadiyoo Alif illee gaafaan wajjin hojjedheeni jira. Booda irrattis gaa miidiyaa mataa keenyaa ijaaruudhaani ilaan gaamaa hojjechaa jira. Hamilton TVs hanga ji'a tokko hanga ji'a sadii wajji hojjedhee yeroo ammaa kana ammas miidiyaa keenya alatti TV Islaamaa wajjin hojjechaa jira. Kana fakkaataa jechuu gabaabinaan inshallah. Gaafiin afraffaa nashiidaalee jaalattu keessa sagaleen tokko nuuf je'ii ja'a. Wallahi narraa haafu nashiidaa kaniin jaaladhu kaniin dhageeffadhu ni jira. Garuu sagalee kiyyaaniin ji'a takkaa'u isin dhageessa yooniin je'e tarii gurra keessan miidhuu danda'a sagaleen kiyya jechuudha. Takkaa'u rifachuu hundanii maltan jechuudha. Kanaafuu nashiidaa sagalee jechuudhaan yoon inshallah ta'ala bira kutee irra gaariidha. Kana hojii wal qabsiisee garuu nashiidaalee eenyufaa jaalatta yoo fakkeenyaaf gaafiin akkasii naaqee ta'e egaa beekamaadha. Hanga fakkeenya Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaan hangafee akka Ustaaz Alii Sufiyaan akka Maahir Zeyn fa'a ni jiran gaa hedduu jiraaniin lakkaawwamuun jee inshallah gaafii kana akkasumatti bira kutaa jechuudha. Tayyib gaafiin shanaffaa maal jaa karaa sooshaal miidiyaatiin tahee karaa hundarratti gaa islaamaa irratti yeroo hojjettu maaltu si mudatee waan jedhu jira. Wallahi gaa waan hedduu nama mudata gaa waan nu mudate yoo ni lakkaawwa jee waan dira tokko as bahuu danda'a. Garuu wantoota gaa hin dagatamne takkaahu akka addaatitti gaa waan seenaa kiyya keessatti haa ta'u hawaasa keessatti illee haa ta'u waan gaa bira dabree kutee jira. Takkaahu mallattoo takka kan kaayee kutee jira. Sanis gaa maali hidhamuudha yeroo baay'ee hidhamuudha jechuudha. Gaafa mootummaa wayyaanee sun yeroo baay'ee hidhamaa turre akka addaatti ammas gaa kaniin hin daganne bira kunne bara 2009 jechuudha akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafas gaa biyya tana wayyaaneetu hoogganaa turenna. Anumaa gaa nagaa je'ee taa'u jiru mana keessatti makiinaa piikaappii tokkoon waraanni federaala wayyaanee jechuudha. Isaan torba makiinaa takkaan dhufan jechuudha. Studio bakka ani itti hojjedhu karaa gubbaatiin waraana jechuudha. Takkaahu raayyaa ittisa biyyaa isaan afuriitu qabee qabatee karaa gubbaatiin jira. Gama keessaatiin garuu warra dahnanatti jaaniin isaan sadiitu gaabinaa keessa jira. Mana dhufanii Abdii Sharif jaanii naas baasanii meeshaalees gaa waan itti hojjennu waan kompiitaraa fi kana kanaas akkasumas gaa kitaabaniin dubbisu waaniin barreessu hunda fudhanii anas gaa akka maaliin isin jaa shorra keessaa guddatetti kaateenaadhaan akkanatti na hidhanii akkana gaa waraaniinis shirji'ee akkanatti namas akkasitti nurraa dhorkaa jechuudha. Makiinaa keessa na naqanii dirree dhawaa na geessan jechuudha. Dirree dhawaa na geessanii achitti gaa guyyaa dheeraa na qorachaa oolaniiti. Booda gaa ammas baatii ramadaanaa keessa ture. Kan gaa za'aa kan isaan na qaban ganama za'aa 12 jechuudha bariisaa irratti. Hanga gaa meeshaas mana jirus kana kanaas gaa hanga fattashanii meeshaas hanga guuranii za'aa 4 kana kana ta'e booda hanga dirree dhawaa dheenu za'aa 5 fi wahii ta'e za'aa 5 irraa kaasee hanga za'aa 12 anaa soomana qabu jechuudha. Akkasitti na qorachaa jechuudha. Isaan afur warra dahnannati wayyaanee jechuudha. Dhufanii gariin gaa warra kompiitara hunda beeku kompiitara kiyya hunda fattashanii jechuudha. Bakka waa itti dhawisan hunda yoo jiraate ilaala akkanatti fattashaatti takka takkaan na gaafachaa guyyaa dheeraa anaa soomana qabu akkasitti gaafiilee adda addaa na dhiyeessaa galgala irratti maata kaawwan dhabaniiti booda akkasitti na galakkisan jechuudha. As garuu magaalaa keenyatti guyyaanis Jum'aa ture. Sheekha keenyatti gaa isaa minbaratti ol bahuu deemu dubbii tan itti himaniiti. Sheekha keenya guddaa Dr. Sheekh Musaa So'aalaa jechuudha. Rabbiin umrii haa dheeressu. Akkasitti gaa inni du'aa isa achitti godhaa ture. Masgiidallee hundaa'u du'aa godhaa jeetti hime jechuudha. Innaa magaalaan teenya guutuu jechuudha. Salaata asrii irrattis hanga maghribaattis du'aa'uma godhaa turanii galgala garuu ana na galakkisaniitiin galgala sun magaalaa Harbuleetiin gama magaalaa teenyaa dhufe jechuudha. Akkaan ani yaadutti gaa
du'a yuma sanitu akkalaafatti na baase malee silaa dahannatiin sanuugaa tawayyaaneen si qabdee meeshaa dira sun kompiitaraa fi kana sirratti qabdee waliin si fuutee guyyuma takkatti si qoratanii si galakkisiin waan jabaati jechuudha takkaa waan ajaa'ibaati. Yoo gaa xiqqaate guyyaa muraasaaf mana hidhatti si kaayaniiti si qoratan khayra gaarii yoo ta'e ammas waasii yaamadhu siin jeeti meeshaa sirraa hambisee si qorataa jechuudha. Garuu ani rabbumaan alaafise guyyaa dheeraa eegaa na qoratan booda galgala meeshaa kiyya hundaa'u ammas na deebisaniiti akkasitti ni gaggeessanina kana gaa insha Allah ta'ala hin dagadhu khabiraa gaa warruma as jiru jechuudha magaaluma teenya keessa warra jiru warra gaa OPDO warra duraanii gaa ni beektanii OPDO warra ji'aniin san kanuma gaa nu wajjin salaatan kanuma gaa amantiin muslimaa kanuma gaa maqaa islaamaa baafatan hojuma da'waa tan irratti ilaalchisee jechuudha yeroo baay'ee nu sosaajisu jechuudha hariiroo eenyu hojii akka qabdu irra dhaqabnee jirra waan ati dalagaa jirtu gama keessaatiin maaree godhaa jirra maaree godhaa jirra waan dira takko gaanii beektanii waan akkana nu sosaajisaa warra turees gaanii jira kanallee hin dagadhu jechuudha. على كل حال وانا كان افاجر راجع جوابنا خرج في اتيان توبيزين دبرو قافي جافان افان ميكاني دبتا جتي والله افان جهان افان شني دبدا تكاو سري بيخيچو افان شني جها فاغرو ان شاء الله تعالى غونغا دين كچلوتي بردي برو خير اول جيتي يادا يچدا افانين غا سرتي بيخو جلقبا افان اورومو افان امارا افان صومالي افان حريفي افان انجليفا سرتي بيخايچو afaan shanan kana inshallah taala qacilotiin beeka afaan arabaa inshallah diin hogun barachaa deemu keessatti inshallah taala baruu khijiin ooluu jechuudha na akkasi ayye gaafiin inni sarbafa TV Hamilton maaliif dhifte TV Islaamaa maallaqa wayyaa namaaf khafalaa ja'anii dubbiin tun dhugaadhaa ja'a gaafiin tun gaafii jajjabduudha dhugaadhaa TV Hamilton wajjin dalageega ji'a sadii wajji dalage ji'a sadii booda gaa niin dhiisee achi booda gaa TV Islaamaa wajjin amma hojjechaa jira eegaan gaama TV Islaamaa wajjin hojjechuu eegale waggaa tokko ta'ee jira jechuudha inna Hamilton TV gaa guddisu sababa khiyyaafiin dhiisee jechuudha sababa mataa khiyyaatiin qaba sababa sanirraa hin dhiisee garuu gaafiin akka ka'etti waan wayyaa nama khafalaa kan jedhu TV Islaamaa kan jedhu san jechuudha maybe gaa TV Islaamaa biyya Ameerikaa tiraa dabra waan ta'eef Ameerikaas gaa doolaara kanaa jiraami kanaafi gaa wallee kana wajji wal qabsiisan garuu dhugaan haqiiqaan maali ani gaafaan TV Hamilton hojjedhus mindaa dhabaan hojjechaa ture jechuudha yeroo lama waan naa kana min jiru ji'a sadii yogun hojjedhu rabbumaaf jeetiin dhaqee hojjechaa ture jechuudha awwadaayitti tureenna ji'a sadeenu yeroo lama waan naa kana min jiru hatta waan nyaataa fi wacii khishuma khiyya jechuudha takaa'u egarabiti warra hordoftoota raadiyoo fakkii warra gaa nuti miidiyaa keenya hordofu gargaarsuma isaaniitiin hojjechaa ture yeroo lama waanii fudhadheen jirtu jechuudha gama TV Islaamaatti gisee dhufne gaa waggaa takka isaan wajji amma hojjechuu eegaan eegale ta'ee jira waggaa takkichaa kana keessattis ani yeroo lama naa kafalanii takaa'u mindaa naa godhanii hin beekan jechuu anillee gaafadhee hin beeku jechuudha hatta hanga ji'a 8 jechuudha kaameraalee hin qabu moobaayiluma khiyyaaniin sagantaa adda addaa isaaniif waraabee ergaa ture jechuudha meeshaan garuu teenyuma jechuudha walaa kompiitaraa waan sagalee itti waraabnu waan isaan naa gumaachanillee hin qaban ji'a 8 booda jechuudha hogguu ramadaanii amma nu dabre kun hogguu dhihaate kaameraa tokko qofa bitanii naa ergan hatta kaameraan kun waan akka tripodii fi baawuzaa kanallee hin qabu kanaawu achumaa itti ilaalaa dhufaan anjaaniiti natti himanii akkasitti gaa hojjechaa jiranna minda takka fudhadheen beeku TV Islaamaa irratti jechuudha hatta waan intarneetaatii fi ammas yeroo baay'ee as magaalaa teenya kana ifaan ni dhaama hogguu ifaan dhaame kanas gaa sagantaan hojjetamuu hin dandeenye waan ta'eef jenereetara obboleeyyiin keenya gaa warri nu hordofu miidiyaa keenya irratti kan nu bitanii jira sanuu gaa benziilaa itti godheetiin dalagaa ture jechuudha TV Islaamaatiif na kanaa'uun gaafannee na waan naa kafalame siin jiru jechuu barbaadeeti salattuu gaa isaanis diin khaddamu jiran wanti dalagu jiru diinumaa fi rabbuma biraahi galata harkachuu waan ta'eef jecha diin keenya kana maallaqaan hin gurgurannu yaada jiruunna mindaa ittiin fudhannu yaada jiruuraayin ila hanga ammaa waggaa tokko kuno wajjin hojjechaa jiranna kanaafuu akkii gaa seetan sanii miti jechuudha Hamilton waan mindaan isaan nu kafalan xiqqashaa tahee TV Islaamaa waan mindaan nu kafalan wayyaa waan ta'eef san dhiisee gamanan dhufne ani rabbiinis naqoba qabu kan gaa isaanillee beekan daawwachuus ni balan viidiyoo kana jechuudha warri Hamiltonis haa ta'u warri TV Islaamaa yeroo lama waan naa kafalan mindaa hin jirtu jechuu barbaadeetti inshallah
هايا قافين سديتا فمال جا في بيرة يرو هندا سين دبسا ماف نجلا هندوبني نمجو جرجا داراتو ديراسين بينه على كل حال أني ميديا تكان دايركتور تيو جتشاجر وانتف دقيقة هدوك أبنا وانتف إنسان خنا راجع يادا أدادا رسالة أدادا سير خنافو يرو باي يعني خنين درسو خنوما ترفموك أبو فكنيا سجنتا خنيرات ورا يادا فخنا ورا جافي فجافة تجرا خنومراتين يفرد يجو maybe ga namasun khani hindu business wan kayo khinyala takaw ni jirami wan saganta khinya takaw wan dursu qabnu ala wan teyote maybe lalefa dam sa khaysun sifin de bisafaji achiti rafachuni malana sun akasi yechu inshallah gafi saglafa kitaba dubiste fi filmi dawate kan hedu sitole khami khitaba في فيلمي جو خطابة يروى ما خنا سنمود بسنا دوري سنمود بسنا فيلمي جرو يروى ما خنا ديكشوا يبايس نيجو يروى تكتك يوتي هي وجون داود نمجر تيجي ده فيلمين داود وسانيس maybe خن هوليود هجتمي أمانتي خنيفا فيلميلات تكاو توري سفا خاكسي نين لالجت ده واي أمانتي خنيا مال دلجن مال جان جي لالتين وان سنرتي جانيس ردي اتقولوا ده تكاو سجنتا إرتي هجت شو داف وان إنسان نطري سن تكاو وان إنسان نبلا لفتن سن ديبي تخانو داف سجنتا فيلمي ليه كاسي نيلا لا سني على جا فيلمي ساينس فيكشني جاني نيله وجو نيلا لا يجوا جرو دور جافان لا تري فيلمي خنين لا تري ساينس فيكشني خنافي أما سجا سكريت ايجنت ديتكتيفي يجوا خن مال جانين خن سلاله تكاهو خن بساسا خاكسي لا تري خنين هدو جالد خيسا توم كروز فيلم إيسا جدا خن ميشن إمبوسيبل جانين هدون فيلم سن جالد سني على جامعة ساينس فيكشني خيسايس ترمناتر جدا خن أرنولد شواشينغر هجتو فيلم ليسن عمل ليجا وجو جون يرى إنمان دا ودا جدا أكدا وتن ليسن أفيرا وان هدي رابطن سموت سن لي نبليسا جدا سني على خمسة ثلاثة فيلم بريزن بريك جامو جرا سنيلة لالين تروي جدا خطابا إيرت العجسة خطابا أما سجنوا دبسنا دوريس نود دبسنا خردين خنا وصو هنسانين دورة تجارو خطابا خلين يدو دبسات تري خن أغاتا كريستي خن سيدني شيلدن خن أكاسوماس جاكي كولينز أكاسوماس خن دانيلا ستيل أكاسوماس خن كيم فوليت خطابا نساني يجو ورقم جا ورا بيو أرمات يجو ده خطابة خنا دبسات تري وربي يخيس أماس جا خحديث على مايو أكاسوماس جا بالو جرما أكاسوماس جا سرك دانيل خنجانين ورا خنفا دبسان تري يجوا نا خبيارة خيسا خنين خيسا جالد يوجراتي فكان يف خطابة كيم فوليت وارين تكاو ديسون كابو سرني شيلدن اللي أكاسوما أكادا ديجرو يوم خاسي خطابة سرني شيلدن tell me your dreams خنجو تكو جرا هقول ما ندبسه خطابة سنجت شو هقول درا نقول دبيتين هقول ما فا أكاسيتي دبسه سنين ياددا سني على ماس خطابة شو تلاقيه سلاي خنجو تكو جرا خنين أماس جهدو خطابا دين إسي فدي سني أما اللي خطابة خن كيم فوليت خيسا يسلايه مستر خنجو تكو جرا سني اللي أكاسما جتشو نا ورا خن إن شاء الله تعالى خني جالدو خيسا هي جتشو سني على جامع دين خلاص كزيرو في خطابا أمن تيرتي مداوية خنين جالد تكاو خنين كجلو دبسه نجرا جرو خافان أماراتين براوي في خافان إنجليفاتين براوين هيدو دبسه خافان أماراتين براوي أستاذ أحمد دين جبل سوستوس إيوه في يتوبيا المسلمين تاريخ جو خطاب بريد هذا أكاسوماس جا كان محمد علي براوي سلمنا بهاينيو في الزمن كان جو في أكاسوماس يزر كارد خطاب جولي أكاسومتي خطاب بريد هذا سنين اللي يودو بيستان بريد هذا جيتي هذا أن خطابة خنا نيجا تلاقي جرو يرو باينا خطابة خن دبستيون عن جد إيرد الديبيو دان كلام ربي قرآن وما يجوا إن شاء الله هاي قافي اتيانتو إلى شيء سياسة خيتي مالي جا إلى شيء سياسة خياني إلى شما إسلامات إن شاء الله يوغا بولشان تكو تكاو نمني تكو بارتين تكو يجوا ده حق في ميرجا سبب في سبب الموتى كسماس جا خن أمانتيون داو خنين ابن يوتي والكتيم ما خن هوجنو يوتي أهلا وسهلا سون بارتي سياسة خياتي يجوا ده جرو ميدا دادا خن رجع سيوته
takkalee jala deemu jechuudha. Garuu paartiin ati deeggartu hammi yoo naan jette taatan paartuma islaamaatii jechuudha inshallah. Haaya gaafii itti aantu ammas maal jetti islaamummaaf maal hawwitaa? Islaamummaa wantiin hawwuuf wallahi maali takkafa takkumaadha. Lamada ammas amantiin keenya kun babal'achuudha. Sanii ala diin keenya babal'atee waan silaa addunyaattis akhiraattis hawaasa muslimaa fayyaduu danda'u hunda akka fayyaduudha jechuudha. Gaafii itti aantu ammas takka dhufteeti rabbi jecha na fuudhii yoo siin jette maal jettaanii je'aga. Maashaallah gaa yoo jettee dhufte gaa hin jenne malee silaa jette waan silaa intala muslimaatiin jechuuni qaban inshaallahu ta'ala numaan je'an jechuudha. Inshaallah kanaafuu gaa gaafii akkasii yoo dhufe waanuma je'uunii qabaniin je'aa jechuudha waqtiitiyya. Gaafii takka hafe biyya teenyaaf muummicha ministeeraa filadhu yoo siin je'an eenyu filattaa jetti bilaa shakka Ustaaz Ahmadiin Jabariin silaa filadha. Isatti aansee yoo eenyu yoo naan jettan anuma namni biraa hin jiru jeeti yaada inshaallah na. Haa gaafii xumuraa inshaallah gaafii xumuraa maal jaa dhaabbata Oro Multimedia Production maal dhaamtaa fi wallahi wanti inni dhaamuuf salatu Oro Multimediaan miidiyaa akka tokkootti biyya keessa ifjaareeti bifa saniin gaa aartii islaamaa kana guddisu jiraa jechuudha. Takkaa'u gama isaatiin tattaaffii godhaa jiraa jechuudha aartii islaamaa kana guddisuudhaaf na. Aartiin islaamaatis gaa guddachuu qaba beekamaadha. Shari'aan teenya nuun dhorkine jechuudha. Waanuma shari'aa teenya nu ajajju takkaa'u gorsuma kana aartii wajjin wal gootee namas bohaarsaa bashannansiisaa akkasumatti hubannoo adda addaa dabarsuu dandeessa waan ta'eef takkafaa wanti isin dhaamu itti cimuudha jechuudha. Sanii ala hojii keessan dalagaa keessan kan shari'aa wajjin wal deemu qofa taasisuu qabdanii jechuudha. Waan shari'aa kan lafa akka dalaguu hin qabne jechuudha. Gaafaan Finfinnee hojii takkaaf dhaqee ture san ijoollee Oro Multimedia wajjin wal qunnameen ture jechuudha. Hangafni gaa Iddo Alii Muusaati. Akkasitti gaa isaanillee laaqana na affeeranii nyaata wajjin nyaadhee yaada takka takkalee gaa wal dabarsinee tureenna. Ijoolleen kun gaa ijoollee babbareeduudha. Ijoollee naamusa qabdu. Ijoollee gaa ammas akkasumatti aartii keessatti amantii islaamaa guddisuudhaaf hayyuu fi kaayyoo fi akkasumas haamilee cimaa qabdu waan ta'eef hawaasni muslimaatis isaan kana haamileenis haa ta'u maallaqaanis haa ta'u deeggarsa isaaniif taasisuu qaban jeeti yaada jechuudha. Gaafilee gaa kana fakkaatti isinis ilaan gaamaa waan hordoftaniif jazaa qasan jirata isin jaa warra gaafilee kanas sababa Oro Multimedia Production nagaafatan hedduuta kanaaf galatoomaa jazaakumullahu khairan isin jaa gaafii gaa isin nagaafatan gaafii deebisaa qubsaa ta'e akkaan isin deebisee abdiin qaba yoon isin mufachiises gaa dhiifama isin jaa inshaallahu ta'ala Oro Multimedias asumaaniin galateeffadha. Akkasumas inshaallahu ta'ala warroonni gaa nu hordofuu barbaadan sagantaa raadiyoonaas ni qabna torbanitti guyyaa kan dabarsinu akkasumas gaa chaanaalalee ni qabna Fankiim reediyoo jettanii yoo sarchi gootan isiniif dhufa. Akkasumas gaa YouTube irratti Fankiim Tube yoo jettanis sarchi gootanii nu argachuu dandeessanii akkasumas gaa maqaa kiyyaan Abdii Shariif Nuurillee yoo jettan Facebook fi kana nu argachuu dandeessina bifa saniin dhuftanii sagantaa adda addaa nutis gaa ni qabna waan ta'eef kan itti baratanii itti bohaartanii jiru waan ta'eef kottaatii nu hordofaa isiniin jenna wabillahi tawfiiq wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo Abdii Shariif gaafii isaaf dhiyaatte haala kanaan deebisee jira. Mee isinis eenyu akka isiniif dhiyaatu nama isin barbaaddan muuziqoota keessaa artistoota keessaa nama isiniif dhiyeessinu hayyoo jiraatu ta'e komentii jalatti nu barreessaa torban keessummaa biraa qabadhee hangaan isinii dhiyaadhutti nagaya keessan tura Oro Multimediaadhaaf yoo kan haariyaa tan taate ammaan tan subscribe godhu maatii nu taasisanii jenna galatoomaa horaa bulaa torban gaarii isin haa ta'u.